Miki, akkam jirtan nageenya waaqayyo isiniif haa ta'u. Ameen siniif baay'ee akkam jirtan nagaa. Eebbifama. Jirra. Osoo amantii hin barin gadi baanee waa'ee amantii naasofnu. Akka nama amantii. Anguma abdii raggaasaa himusan. Ani abdii raggaasaatiif ijoollee raggaasaatii miti birriif hin dhufne. Namni kiristaana ta'ee ilillii takka asirra naa kanne fuula waaqayyotti wal gaafannaan jedheen. Bakka. Ati aguma dhageesse bicha wanni sin ga'e. Aguma irraa beekteetti. Miki, akkam nagaa jirtaa mi nagami? Guyyaa sadii duran teekistii sii barreessee bakka barbaadu nageessi hin jedhaa ture. Gadi hin baasne. Beekan gadi baasuu dhiise. Ta'us garuu amantaa barbaaddetti amanuu ni dandeessa. Peentees ta'ii waan biraas ta'ii musliima ta'uu ni dandeessa. Kan barbaaddetti amanuu dandeessa. Garuu amantaa nama arrabsuun eessattiyyuu dhorkaadha. Kabaja kee barbaadde taanaan amantii kee kabajattee taa'uu malee amantaa nama biraa arrabsuun dhorkaadha. Sababnummaan amantii jijjiireef iyyuu gatii amantii nama biraa arrabsuutiif. Barri nuuni ummata musliimaa wajjin waggaa baay'ee jiraanne ummata musliimaa hiriyaa baay'ee qabna. Waggaa wajjin jiraanne garuu amantaa barbaadne amanuu dandeenya. Amantiin ani itti dhufe amantii isa kaleessa keessaa dhuftetti deebii jalqaba arrabsi sana booda si amanna naan jedhu taanaan itti namanu. Ammas boris ko ati amma bor amantaa musliimaatti yoo deebiteesi amantaa beente arrabsuun qabdu. Galami. Yoomiyyuu. Arrabsuun wanjaluma. Galamitti ka'een nama tokkoon seeraan nama qaba. By the way, asumaa wanni sii himu mootummaa waaqayyos mootummaan biyya kanas beentedha. Kana amanii fudhatu. Kana duun ta'ee amma maalitti fakkaatu yoo dandeessu abbaa biyyaati jechuudha. Wangeela qorattee amansiisuu qabda. Wangeelli nabiyya jira si garsiisu? Ji'a lama guutuu taa'ee wangeelan dubbisaa ture yan. Barnaa barreessitee jirta bar beekan ol baasuu dhise malee. Mucaa wayii jira dajuu inni jedhamu. Ammallee nan dubbadha. Dajuu jedhama hiriyaa kooti baay'ee natti dhiyaata. Haa galatoomu. Mazaafa qulqulluu bitee naa kanneeraa dubbiseeraa. Dhibbaa fi 12 jira natti fakkaate gaafan fixeen dubbadha malee akka ijoollee raggaasaa gadi ba'ee dirree hin jedhuan. Akka wofcoo. Isaaniif bar murte haguma namni itti hima dubbatanii bar ati amma bar ati urran beekin ati amma islaaminaa amata 30 barattee qacellu beeyta. Isaan ji'a 3 hin geenyeemi amma ati ammatti amanta tanaa samantii beenteetii miire waan dhageessinuma himte jechuutis. Awwal kita himiyati. Awwalee musammaa bagana ga'aan dhufte. Awwalee musammaa nama jaallatee welcome. Amma nargeessin tursiise. Ifa manaa godhu. Awwalee obboleessa harkattee haaraya. Ibsa abbaa jaalalaatu amma obboleessa argattee awwalee naan jennaan qoosaase. Awwalee bagana ga'aan dhufte. Ifa manaa godhu isin tursiise ol sin galchine iyyuu. Abshir brother. Kun arrabsin. Amantuma keenyatti na gorsinne yoo dandeesse hamma dandeessite karaa gaarii na kaa'e. Lakki amantaan keenya bari amantaa isaa nama arrabsu iyyuu fidee asitti qajeelchu. Goota meeqa, gadhee meeqa, aramanee meeqa, shiftaa meeqa, hattuu meeqa fidee birmaduu godhee ilma namaa godhee nama namaaf qalbii laafu, nama namaaf laphee baatu, nama jaallatu, nama kabaju godhee jilbeenfachiisee isa jiraachisudha malee wangeelli isa nama xiqqeessu isa ittiin nama arrabsa. By the way, murtii guutuu ji'a lama utuu nama tokkotti hin dubbanne. Amantaa kamuu murtii. Abdii gabbuu seera malee dubbate gabbuu seeran qabdu. Na dhageessa miti awwalee ji'a lamaaf nama tokkotti hin dubbadhu taa'een matsaafama qulqulluun dubbisaa ture. Ani Quraanas baradheera. Amantii musliimaa keessatti guddadhe waggaa 30. Kan biraan yeroo kana keessatti waan hin argaa ture hin qaba. Egaan waggaa 30 kana keessatti ani ijoollee waliin guddadhe hiriyyaan qaba.
warra wajjin as ga'een qaba, warra sheeranatti xaxan, warra qarxaa sanatti hidhan, warra amantii kana keessatti na xiqqeessan, warra islaamummaan nama arrabsuun fakkeenya akka ta'etti agarsiisan baay'ees argeera. Suni nama dhuunfaati amantees bakka hin bu'u. Garuu abbaa waan barbaadee fi naaf talakkii kana miti kanatu dhugaadha. Amma Hamzaa jennatti waa himee awwalee waanatti himee isaan lameen keessaa isa dhugaa eenyu fudhatu mirga qaba. Anaa miti ree mirga koo filadheetan karaa Yesuusitti amanee qabadhe. Harmeen koo dhuftee lakkii ati kaafira taate sin barbaade yoo naan jette harmee nagayaan turi sin jaaladhaan jedhan. Inni biraa ammoo faayidaa tokko barbaade gara macheem namni amantii muslimaa keessaa ba'ee gara kanatti dhufee waa barbaadettee yaaddu. Ilillii tokko hin jedheen yoo jaalala murtiitiin ta'e akka namummaattiin ta'e ala namni ilillii tokko murtiitu gara kiristaanatti dhufe jedhee naa kanne mootummaa waaqayyotti wal gaafannaan jedheen na dhaggeeffadhu. Kunin anaaf shuuriidha waan shuurii ta'een dubbadha exactly. Kan biraa amantii pheenxee keessatti hagan argetti bitaan gaafa si dabalaa sana mirga kanniiftu jira. Amantiin an keessa ture keessatti isa harka sirraa mure morma irraa muriitu jira. Isa si arrabse mataa falaxiitu jira. Isa nama hunduma arrabsiitu jira. Kaleessuma amantii biraa keessaa birriidhaan koottuti akka abdii raggaasatti waahii daa'waa himiitu jira utuu Allahu akbar jechaan jechuu hin barin. Kanaafan filadhee dhufeeti namni tokko murtiitu gara amantii kanatti dhufe jedhee namni gaafachuu danda'u tokkuma hin jiru, gonkuma hin jiru, sin jiraatus gara fuulduratti illee hin jiraatu. Qabris kan na wajjin galu hin jiru, jannata minaal baataa hin barbaadu, wanta natti himamu isa gartee saaksii filmii hindii sanis hin barbaadu, jawweetu afaan akkana si godha isa jedhan san hin barbaadu, mootummaa waaqayyoo pheenxee ta'een dhaaluu barbaada. Sittis amanee miti, nama birattis amanee miti, Yesuusitti amanee dhufe. Muutirra jirta. Eebbifame waaqayyo si haa eebbisu. Murti guutuu ammana koo banadheen taa'ee haasaa ture. Ijoolleen murti guutuu bira dhaqee minaamin naan jennaan maaltu jira jedheetu. Ilaamee zim jedhaama namni asirra jirtan kun amma isin nama 4 moo 5 miti. Zim jedhaama warra koomantii barreessan ulaala amantumaatu ajajee akkasitti nama arrabsuu ajajeef. Manni kun mana kiyya. Na jaalatee dhufe. Bakka kanatti amantiin murti bakka kanatti amantiin nama harka sirraa muru irraa muru hin jettu islaaminaa. Namaatu jibarra kaa'ee kitaaba barreessan hadiisa jaanii jiba waan hin jirreetti. Malee rabbiin hin jokkas rabbiin hin jedhu. Okay. Hattuu harka irraa muru kajoon jiru. Laa hidhaadhaa bar mana hidhaati malee bara ablee miti bar. Hattuu harka irraa ni jira muraa jechuun seefin irraa kutu ablee miti. Hattuun sun maal dhabee maal goreetu hateetu harki irraa murama. Maaf hin gorfamu, maaf hin kennamuuf, maaf kararratti hin deeffamu. Gorsa jechuudha mana hidhaati bar hiitee achi geessu jechuudha akka rabbiin. Awwalee harka irraa murtee gorsita ingirii asbo. Waan akkanarraa haasa'uu barbaada Hamzaan. Namoonni gurguddaan as jala jiru murti. Namoonni keenya gaggachuu dandeessa barsiisaa waajjii. Saree fuusanne garee wangeelaa kajoo sanne ol nagadda guddaa san eenyu maqaan isaa. Namoonni keenya jala jijjiiru kan baay'ee muuxannoo qaban kan namoonni jajjaboon. Warra siree jirtan immoo shee guraan dukeetan iyyuu. Eebuu beesan jedha eenyu isaa hin beekta awwaleeti. Odii tara guutuu siifanne abbaa barbaadde galchuu dandeessa ishee. Bakka naa kenni thank you. Nama karakkarus gadi buusuu dandeessa. Nama na caalaan islaamummaa beeka jedhee nutti himu hin jiru naa si hima. Keessattuu waggaa mana gana ga'e. Gabbuusuu dandeessa. Hamzaan sina siraata qaba. Amantii islaamaa laaffisee amrii ilaala waan ta'eef ol galche malee wajji haasa'uu hin barbaadu. Tokko wajji. Yaan dhuguma rabbiin himaa. Bishaan an dhugu kun maal jechaa jira beektaa? Yesus jedhee akkasi goobas ulfaadhu eebbifame nama waaqa. Okay, kun maal jedhanii beektaa? Goldi jedhe bishaan Oromooti. Abbaa barbaadde ol galchi awwalee.
Gurbaan Ilaame. eegubaatan nama baase. Mootii tara qabu baase. Dhagee. Waan tokkoon Waayifaa dubbachuu koo barbaada. keessaan na qabaa jira bannaa. Maqaa isaan beeku. Ani immoo Garee mootii tara Wangeelaa- namarraa fuudhu. Qoy. Mootii Ani tara mootii fuudhi tara garee namarraa Wangeelaa fuudhu. kan jiru sannaqa. Namarraa mootii tara fuudhuu barbaadan siin Mootii jedhe wayii sirna dhageeffadhu simannaa jabduu si godhuu qabanii bar si simachuu qabanii bar hooggantoonni amantichaa. Hin barbaachisu. Anaaf waca Ati tokko hin akka abbolee barbaachisu. kanatti bakka wantatti amanuu qabda. Sheekotiinuu abdii raggaasaatu sheekota irratti amanami. Murtii. Sheekotii Egaa awwalee musammaa malee namni mootii tara mana kana qabu hin jiru amma booda. okay. Waayifaan na qabaa jira bar. Murtii haasaa bareedaa seekee Hamzaanii. Yaa. Eeyyeen nu simannaan goona namaa fi simannaa yeroo goonu jaalala obboleessummaa qulqulluu hiriyummaa gaarii namummaadhaa fi macaafa qulqulluudhaan kabajaan gad jennee dhugaa gooftaa isa jiru sagalee waaqayyoo dhageessifnee gammachuudhaan si waliin faarfannee simannaa gaarii si simannaa manaan sin simannu makiinaadhaan sin simannu warqiidhaan birriidhaan sin simannu garuu simannaa ajaa'ibaa obbolummaa dhugaadhaan kan guutame jaalala kiristaanummaadhaan kan faayame kan amma lafa kanarraa bannutti harka wal qabannee waliin jiraannu simannaa ajaa'ibaa siif goonaa garuu odeeffannoo koo na dide kennoo naa galchiisaa kenniif waayifaayin koo baay'ee na rakkise namoota gurguddaa hangachuu wal jala jiru anaa garuu ajajamaa jiru. Maqaan eenyu ajajjiin? Maqaan gurbaan eegusanii garee Wangeelaa kan jedhu maqaa himiif. Awwalee murtiin maqaa himiif. Maqaan eenyu jedhayyuu kennoo lakkoofsa tokko barreessi jedheen. Mubaarik Suleemaan nama jedhamu argaa jirtaa? Argaan jiru. Argaa jiru. Amma mee amma Manatti ba waajiin jiraas jala ijoollee. Mootii kana fudhattee Mubaarikiin kunooti. Eeyyee fudhadha. keeka. arrabsuuf deemta ammas sirraan nama akka amala Hawwii jireenyaa si jettu illee na harkisi. Seenaa. Mubee. su jechuudha. Dhugaadha akkasi. Amma namoota gurguddaadhaan wal si barsiisaa murtii guutoo. Tole. Faarfannaa eenyuun banee jiru miyuutii naa godhaame al tokko. Kunoo mootii goneerra. Okay. Duraan dursee nagaa faraarii waaqayyoo hunda keessaniif haa ta'u baga nagaan dhuftanii isiniin jenneerra sheewaa jiimubee kennoo anaa dhufu jenneerra irra deebiidhaanii innaa obboleessi keenya gara kana dhufe natti fakkaata akkan dhagaa jirutti Yesuusiin nan filadhe naan jedhe naanis kanumaan wal qabsiisee Hamzaan akkamitti filattu ree simannaa akkamii gootuu firee naan jennaanii egaa simannaan nu biraa manni hin jiru warqee meetii birrii makiinaan hin jiru garuu akkaataa itti naamusa kiristaanummaadhaan nama simannu seera mataa keenyaa qabna isa immoo namoonni gurguddaan dhufanii si simatu jedhee utuun isinuma eegaa jiru dhuftanii anaa dhufu jenneerra mee ittiin haasaa wal baraaneen isiniin jechuu barbaada murtii guutoodhaan. Tole awwalee eebbifami nageenya waaqayyo hunduma keessaniif baay'atu murtii silallee bilookii godhanii na baasanii garee wangeelaatiin eenyu akka ta'e naaf. Baaseera already baaseera nama mootii tara qabutu si baasee dhiifama narraa ta'ee anatu dhiifama si gaafata. Isaan ilaalanii mootii tara namarraa kaaseera amma namni mana kanatti mootii tara qabu awwalee musammaa fi seenaa qofaa. Galatoomii guddaa ulfaadhu dhiifamarraa nuuf tole gaas jirra. Mee amma obboleessi keenya Hamzaan illee akkamitti simattu nuun jedheera fakkaata. Dhiifama uggota ka dubbaddu uggota akka isa dura. Dubbadhu. Simannaan isin naa gootanu simannaa faayidaa waliin qaban aniin
namni murtiitu gara kiristaanaatti dhufe jedhee ilillii tokko naa kannee nama sana achumatti buluu godha jedheen dubbadheera. Ammoo kan hin beekin hin arginillee mootummaa waaqayyotti wal gaafanna jedheen dubbadhe. Homaa faayidaa tokko barbaadu nama if danda'aadha. Dargaggeessa dalagatee jiraatu. Nama bareedaa isin argitan kana mana bareedaa kana keessa nama jiraatudha. So simannaan isin naa gootanii ani akka ijoollee samoonii argaa jirtan amantii kana keessaa beekana arrabsu. Amantii biraa arrabsu amantii kana keessaa bee miti. Arrabsoo qofa jibbee nama amantii kana jijjiirrati. Maalan isin irraa fedha amantuma kana qofa nama na barsiisu nama tokko nama kanas si barsiisa kitaaba akkasii dubbise akkas naan ta'e ijoo barbaada ala ilillii tokko namarraa hin barbaadu. Kileeriidha baay'ee ifaadha. Eebbifamii akkuma ati jette nu biratti abaaboo namaa kennuudhaan miti kan nama simatanii leenca namaa kennuudhaan miti kan nama simatanii maqaa raafuudhaan namatti moggaasuudhaan miti kan nama simatanii. Namni gara kana gaafa dhufu nama tokko bira dhufa miti nama dhuunfaa bira dhufa miti. Gara jireenyaa, gara ifaa, gara dhugaa, gara boqonnaa dhufa. Kiristaanummaa keessatti namni amantii keessaa baatee dheesii abaaruu si arrabsu hin jiru. Qabate kanaaf iyyaa obboleessa koo murtoon mataa keeti, filannoon kan keeti. Ammallee dhaamsan siif dhaamu akka obboleessa tokkotti jechuudha. Ilaa nama kuma sadii nu dhaggeeffachaa jira. Ani akka nama amanaa tokkotti dhaamsan siif dhaamu akka kiristaana tokkotti miiraan hin dhufin. Okay? Dhugaan siif galee, dhugaan Kiristoos siif galee, lubbuu keetiif boqonnaa barbaaddee, jeennatu jireenya biraa barbaaddee dhufaa jirta yoo ta'e malee achii namni si loleef haariirraa kan ka'e gara kana dhufta taanaan borii yoo asii namni sitti dubbates gara kanatti deebita. Sirriitti na qalbeeffadhaa. Nuti yoo miiraan dhufte miiraan deebita obboleessa koo garuu dhugichi siif ifee dhugaan kun siif galee dhufuu keen barbaada. Isa kanas akkati mirkaneessitu barbaada nama kuma sadii keessatti. Haarii obboloota kee islaamaa irraa achii qabduu fi as akka hin dhufne. Dhugaan Kiristoos siif galee qofa qottu. Namoonni baay'een laa murtii koo. Gama kana yoo namni itti dubbate yoo namni waa ittiin jedhee daldalanii gama sana dhaqu. Achittis faayidaa hin qaban. Waan baay'ee argaa jirtan sirraatti dubbatteetta. Asii waa tokko balleessan achitti baqachuu barbaadu. Achii waa tokko balleessan achitti baqachuu barbaadu. Anamasti kana godhesin jechuu koo miti nama battee yaada akka fakkeenyaatti taasaa jira. Kanaafi murtoo lubbuu keetii murteeffadhuuti jireenya kee irratti karoorsi fudhadhu bakka murtoo fudhadhu qottu. Karratti akkati yaada kee nu fudhadhu. Aariirraan kan kee kan nuule qofa. Ila Hamzaan kun utuun aariinan dhufa ta'e utuun faayidaan barbaadee dhufa ta'e wanti garana na fidu hin jiru tokko jalqaba irratti akkana hubadhu. Lammaffaa ani eenyummattuu akkana aaruu miti. Amantii nama gaafa bitaan si kabalu yookaan si dabalaa su mirga kanniif siin jedhutti hin dhufuu barbaade. Amantii harka namarraa murii siin jedhu keessaayin arrabsoo keessaayin bo'uu barbaade tokko farratti. Nan dubbise, nan taa'e yeroon fudhadhe si galaaraa. Akka fakkeenyaatti Miikiyaas asirra jira. Miikiin inni dhagaa yoo ta'eef mootirraa hin kaafata. Yeroo hagam ga'eera murtiin gara amantii kanatti utuun saayilantiin namuu nan dubbisin akka na barsiisanuuf nama bira nageessi jedhee kan si gaafate yeroo hagam ga'eera jettanii qofa akka naa gaafattanuun barbaade miira tokkoon hin dhufne namaa wal dhabeen hin qabu amantiin itti aare hin qabu fedha mataa kiyyaatiin amantiin koo harmee koo bakka hin bu'u abbaan koo hin jiru harmee kootu jira harmee koo bakka hin bu'u obboleessa koo bakka hin bu'u obboleettii koo bakka hin bu'u natu amana qabris kophaan gongalaa mootummaa waaqayyoos bakka hin barbaade laa amantiin itti amane sanitti azaabaa seenu ani walii gallaa miti karaa ifi itti amane sanitti so miikii naa deebiin isinii kannu Aye galatooma baay'ee murtiin naa barreessee ture naafis bilbilee ture garuu inaman debar akkamitti waan jiraatan itti fakkaachaa ture waan inaman debaran callisee jala dhiise tekisti yaa dubbisee waan dhiise inni si itti murda garuu na gaafachaa ture namoota na barsiisanii namoota waan akkanaa na barsiisanii natti fidinachaa ture bar kanadha ta'us garuu amma baruuf barbaadeera amanus amanu baatus murtiini baruu waan gaarii ilaamee waan tokko isinitti himaa asumarratti miikii dhiifama naa ta'e
Asaan isheetti dheeressee utuun faayidaa barbaade gara amantii kanatti dhufee please taaptaap naa godha please ilillii naa kan ilaa jalqaba yeroon dhufe waanan jedheen si himu namni ilillii tokko naa kannite murtiitu gara kiristaanatti dhufeette anin mootummaa waaqayyootiin si gaafadha dhiifama siin godhu yoo akka murtiitti ta'e ala birrii tokkoon taaksii akka naa kafaltuun barbaadu si galee miti amantii maallaqaan nama yaamanii bakka barbaadan nama geessanii gartee hooy amantii biraa amansiisan keessaa hin ba'ee dhufuu barbaade yoo kun badii ta'e anatu badii qaba murtiin humaa isinirraan barbaadu hin dubbisaa kan dubbifarraa hafe kan matsaafa qulqulluurraa hafe isinirraa dhagaa dhumeera kanu. Walumaa galatti murtiin asitti walitti nu qabuusaa baay'ee gaariidha. Yoo murtiin amma bor deebi'an amantaan koo amantaa Pente mi deresi rakkoon qabu. Maaliif nama 3,000 jala jira. 3,000 keessaa amantaan biraan nama 2,000 ol ta'u waan ta'eef gaafa sinasii lallabdanu gaafa sinasii barsiistan hin dhaga'u. Nama baay'ee ittiin fayyuu danda'a. Murtiidhaan qabatee nama baay'ee fayyuu danda'a. Kanaaf warri qorannoo macaafa qulqulluu qabdan cuufaatiin hin jira galatooma waan carraanaa kennaniif. Ustaz Hamza, muutirra haadhaa please. Itti fufaa isin. Galatooma bifami maakii galatooma nuti keessanii ani waa tokko qulqulleeffachuu barbaada. Waan qulqulleeffachuu barbaadus murtii ilaallata. Murtii dirqama narra jiru ba'uutu narra jira. Dirqamni narra jirus immoo wanta amantiin sii fayyamu dirqama amantiin sirraa qabu. Nallee arrabsu yoo ta'e sii fayyamee irra nagaafachuudhaaf. Ni even siin jedha even. Galatoom. Ilaali murtii. Amma namoonni baay'een jala sun kana piraankiidha maaloodha jedhu. Ilaali isa dhiisi. Piraankii yoo ta'e ani wayin sin piraankii godhe homaanaa kannaa wayi siniin jedhe waaqayyoon piraankii godhe waan ta'eef dhiisi isa rakkoon qabu. Okay. Ijoolleen gara amantii musliimaa dhufanii birrii walitti sassaabatanii gara amantii biratti deebi'an sana Let's go. Okay. Galatoomi. Akkuma jalqaba jedhee gara kanatti gaafa fuula kee deeffattu yeroo amanuudhaan murteessitu. Ati yoo dubbatte abaaboon barbaadu jette, ilaliin barbaadu jette, dubbii sirriidha. Gara kanatti qarshii si laannee si fiduu hin dandeenyu, amantiin keenya sin eeyyama. Kiristaanni kana godhuu jiraatan kiristaana miti. Macaafa qulqulluun birriidhaan bitaa, qarshiidhaan bitaa jedhee nuuf hin eeyyamne yookiis nu barsiisne jechuudha. Ani gabaabatti waan sirraa barbaadu wanta lama. Inni jalqabu. La asuma waan si hayyamu waan lubbuun si keessa yaadu isa nagaafachuun sitti ulfaatu jiraatu taanaan nagaafadhu. Ayyee tole nama amma kanarratti gaaffii si gaafadhu. Dhuguma murtii ati Yesuus Kiristoosiin garaa kee guutuudhaan amanattee ilma Waaqayyoo ta'uu isaa amanattetta. 999 yoo siin jedhe soba haa waraabbatan sagalee kana. Gaafa murtiin amantii biraatan qaba siin jedhe akkasii dhageessisaniif 100tti amanee dubbisee hubadhee naagalee kan itti amanee fudhadhee dhufee. Okay. Akkasumas sababii cubbuu biyya lafaatiif du'ee dhiifamuu cubbuu kan argamsiise garaa kee guutuudhaan qalbii kee guutuudhaan amanattetta. 100tti amanee fudhadhee itti amanee. Thank you. Kanuma sirraa barbaade. Okay. Erga akkas ta'e harka kee ol kaastee akka kamitti saatu Yesuus Kiristoosiin amanattee namni gooftaa si fudhachiise jira. Namni gooftaa na fudhachiise hin jiru. Namni hedduus gaafadheera. Ofuma kootiin fudhadhe akka macaafa qulqulluurraa dubbisetti namni tokkollee nan fudhachiisa. Ofumaaf hin fudhadhe. Yaa. Ofumaan fudhachuun amma fakkeenyaaf maal jedhama namni si dura bu'ee fakkeenyaaf bakka shaadaa beektee yaada. Yeroo shaadaa saniif immoo deebiin sii qaba. Raajii masaratii wajjin guyyaa haasofne irra bilbila isaa naa ergaa jedheen poosti godhee namni hedduu naa erganii dubbiseera. Beellama qabannee irra isa immoo Araara TV irratti na argitu yeroo gabaabatti. Okay. Asitti immoo yaaduun qabu yoo jette I'm ready. Asitti inni si qabsiisuun ta'u mirga guutuu qaba. Achitti kadhannaa barbaadde moo akkan harka sirra kaasiif kadhatu barbaadde moo jechuu kooti moo harka kee ol kaaftee raajii masarratti duratti gooftaa fudhachuu barbaadde moo ani
anjas bakka isaanitti argamee eenyumaahu wanta nama saniin jedhamaa si ture argaan ture arrabsoo fi xiqqeessa nama saniin jedhamaa ture argaan ture waan ta'eef bakka sanitti argamee isa dubbisee inni akka nama amantiiti malee ergamaa miti yookaan immoo Yesuusii miti yookaan nama isatti amanuu miti. Barsiisaa amantii tokko akkasuma miti barsiisaa amantii tokko dhibba bira dheeyxee biratti argamtee ani gara amantii kanatti dhufee nama amantii kanarraa homaa hin beeknedha garuu jaaladheen itti amanee dhufe waan ta'eef daandii kamirra deemuu qabaa isa gaafatta. Murtii takkaa dubbadhu dhiifama. Dubbadhu seenaa tokko dhiifama naa godhe sekeendii shan dhiifama naa godhe sittiin deebisa maal seete raajii masareetii bilbiluun isaas gaariidha gaaffii ati gaafachaa jirtus gaariidha boriftaan achi deemuu danda'a nama finfinneerraa naqamtee deemuuf kiiloomeetira 300 wayii har'a boriftaan yeroo itti fudhachuu danda'a akka wangeelarraa jedhutti immoo guyyaan fayyinaa har'a jedha waan ta'eef murtiin sammuu isaa amansiiseera taanaan asitti gooftaa Yesuusiin akka lubbuu isaa jalqaba wanta godhaa tureen siin jedhee bar malee ani asitti waan sana hin godhu jechuuf komiti. Takkaa waan hin deemaa jiruuf na xumursiisa. Amma gooftaa itti amantu kana fudhattee yoo barbaadde saba kana duratti fudhattee guyyaa biraa immoo raajii masarat biraallee dhattee waaqeffachuu eebbifamuu dhuga ba'umsa biraallee kennuu hin dandeessa. Kun fedhii yoo taate si gaafannaa kabaja. Uumaa tokko rakkoon hin jiru isaaf seenaa. Galatoom. So, tarii Sheek Hamzaan fa'aa gara boodaarran dubbatu jedhee yaada sagantaa keenya xumurri nu of galchanii Sheek Hamzaa lachuu jechuudha Hamzaa Ibraahimii fi Sheek Hamzaa Jaabir nu of galchanii. Isaan keessummoota keenya yaada jajjabeessu nu dabalu malee yaada biraa nu dabalu jedhee yaadu. Okay. Anammaa san jira. Akka ati harkatti ol kaaftee gooftaa fudhattu sinan barbaada. An kana gochuudhaaf qophiidha. Ati yoo gochuudhaaf qophii taate. Yeah, I'm ready. Okay. I'm okay. Commentii irraa yaada kee. Commentii maayinni commentii takkaa dubbisee beeku commentii. Hamzaa harka ol qabaa jiru Ustaa Hamzaa Fatarii yoo iyyamtiifi. Tole. Hamzaa dubbatanii rakkoon qabu. Takka yaadamu fudhadhaa hundi keessan baga nagayaan jiraattanii. Ameen. Murtiin ilma Oromooti. Ilma Oromoo keessaa immoo Harargicha keessaa immoo akka nama kiyya anaaf. Amantii fedha yoo qabaates karaa fedha yoo deemes amantiin ta'abbaati. Har'a murtiin Islaamumarraa bahee osoo Yahudallee tahee murtummaa isaan dhiisuu beeka. Diinii isaa narraa hin kutamu. Isin hundi warri asirra jirtan kan gartee Oromoodha anaaf obboleeyyan. Amantiitu addanu godha malee. San duratti murtii gaafii sadiin gaafachuu barbaada. Akka obboleessaatti naaf hayyamtaa murtii kiyya. Yoo hayyama keetiin taateen si gaafadha. Hayyama qofa osoo isaanii afur si godheetiin si hayyama sadii gaaf